Hello everyone and welcome to EF4 Tube, and today we're going to take a look at some of the most important rules regarding the alphabet T. Hordoftoota chaanala EF4 Tube baga nagaan gara chaanal kanatti dhuftanii. Egaa pronunciation keenya classii afraffaa kana keessatti alphabetii yookaan qubeetiidhaan wal qabatee jechoota ingiliffaa adda addaa akkamitti pronounce akka gochuu dandeenyu waliin ilaalachuudha. Egaa qubeetii kana akka nuti pronounce goonutti faranjoonni pronounce godhanii fakkeenyaaf jechoota akka butter, water city jedhan kana akka nuti pronounce goonutti butter, water city jedhanii hima keessatti fayyadamanii isaan maal jedhu better, water city, better, water city, beautiful jedhanii pronounce godhachuudha. Well, hello, beautiful. Well, hello, beautiful. Well, hello, beautiful. Sababa isaa fi maaliif akkasitti fayyadamu kanneen jedhan T dubbisuudhaaf seerota afran takkatu jiru. Isaanis the truth, the flap T, the hard T fi the vanishing T kan jedhanidha. Egaa seerota kana baruun baay'ee barbaachisaadha. Yoo seerota kana bartan jechoota garaa kumaatamaan lakkaa'aman akka faranjootaatti sirriitti pronounce gochuu ni dandeessu jedheetan abdadha. Egaa jechoonni garaagaraallee ni jiranii. Exampleidhaaf akka ta'anitti activity, responsibility, advantage kan jedhanan isinii fudhadhe. Mee pronunciation keenya classii afraffaa kana keessatti the truth kan jedhu kana ilaallaa. Adda baafannee classii tokko tokkoon ilaallaa. Maaliif seeronni kun baay'ee barbaachisoo kan ta'anii fi sirriitti kan beekuu qabdanidha. Yoo isaan kana beektan jechoota kumaatamaan lakkaa'aman sirriitti akka faranjootaatti pronounce gochuu waan dandeessaniifidha jechuudha. Better, water, city, beautiful, activity, responsibility, advantage jennee classii adda addaa keessatti ilaallee waliin dubbisaa pronunciation keenya guddifachaa waliin deemna jechuudha. Amma directly gara the truth kan jedhutti haa dabarru na waliin ta'a. Okay guys, mega seera isa jalqabaa the truth jedhu waliin adda baafannaa ilaallu. Egaa seerri jalqabaa kun seera kanneen kaan keessaa xiqqoo salphaa kan ta'ee fi isin sirriitti karaa salphaa qabachuu dandeessanidha. Innis maalidha? The truth kan jedhu kana kan fayyadamnu. The truth jechuun T ishee dhugaa kan taate T jennee jechoota adda addaa keessatti kan dubbifnudha jechuudha. The truth kan jedhu kana kan fayyadamnu used when T is the first letter of a word. Egaa seera lammaffaa keessatti letter kan jettu kunillee letter jedhamtee dubbifamtu letter jedhamtee dubbifamti. Mee seera lammaffaa keessatti immoo san ilaalla. Garuu kan jalqabaa kana keessatti the truth kan jennu yookaan T ishee dhugaa T jennee kan dubbifnu yoomidha. Tiin qubee jalqabaa jechoota ingiliffaa adda addaa yoo taatedha. Fakkeenyaaf example fudhannee immoo sirriitti akka isinii galuuf waliin haa ibsinu. Examplein fakkeenyaaf jecha table jedhu kana qubeen jechi kun maaliin ka'a? Qubee taadhaan ka'a. Table jennee dubbifna. Akka jechoota kaanii gara daatti jijjiiree deeble jennee dubbifna jechuudha. Kanneen qubee taadhaan eegalan maal jennee dubbifna? T dhumaan kaan jechuudha. Table. Fakkeenyaaf example lammataa take. Seerota kaanii wajjin xiqqoo waan adda adda ta'eef seera jalqabaa kan akkasitti qabachuu qabdu jechuudha. Yoo jechi sun qubee taadhaan kan ka'u ta'e T jennee dubbifna. Take table. Example inni sadaffaa think. A very simple example. Think. T jennee dubbifna jechuudha. So jechoota akkasii kana the last example, for example tall kan jedhu kana maaliin eegallaa? Tall jennee dubbifna jechuudha. Egaa as keessatti inni lammaffaa seerri kun ishee takkaffaadha. The truth kan fayyadamnu yeroo tiin qubee jalqabaa hima jecha tokko taatedha. The second lammaffaa irratti immoo yeroo kamidha? For
words ending with st and ts. Kun immoo maalidha? Jechoota dhumni isaanii st dhaan dhumuu fi ts dhaan dhumu. T san akkamitti dubbisna? T jennee dubbisna jechuudha. Mee jechoota example sadan tokko fudhannee ilaallu. Example best. Fakkeenyaaf jecha best jedhu kana maaliin dhuma? st dhaan dhuma. st dhaan waan dhumuuf akkamitti dubbisna? best. T'n akkuma tiitti dubbifamti jechuudha. Best hin jennu. Best jennee pronounce goona jechuudha. Mee example lammaffaa immoo isinii dabalaa. Test kan jedhu kana keessatti maaliin dhuma? st dhaan dhuma. Test jennee pronounce goona jechuudha. Example sadaffaa cost kan jedhu kunis maaliin dhuma? st dhaan waan dhumuuf tiin kun the true t yookaan t ishee dhugaa t jettu. Cost kan jedhuun dubbifama jechuudha. Kan ts dhaan immoo fakkeenyaaf subject yoo jenne subjectoota. Tis kan jedhu kan yoo daballe tiin kun t ishee dhugaa the true t jenne sanaan pronounce taate jechuudha. Subjects jenne pronounce goona jechuudha. Your loyal subjects bid you welcome, Highness. Your loyal subjects bid you welcome, Highness. Your loyal subjects bid you welcome, Highness. Seerota lamaan kana keessatti yeroo tiin qubee jalqabaa taatee fi yeroo jechi tokko st fi ts dhaan dhumu maal fayyadamna? The true t kan jedhu kana fayyadamna jechuudha. The true t jechuun immoo yeroo nuti t dhumaan waamna jechuudha. T jennee best, test, cost, subjects jennee yeroo waamnu the true t kana fayyadamna jechuudha. Egaa seera jalqabaa kana keessatti exceptionoota yookaan haftee lamatu jiru. Jechoota t dhaan eegalanii garuu seera akkasii kana hin fayyadamne. Lamatu jiru. Exceptionii lamaan kana naa qabachuu qabda jechuudha. Isaanis maalidha? The first exception. Exceptionoota lamaan tokko qabaa. Inni jalqabaa the first exception. Exception inni jalqabaa maalidha? For words beginning with tr. Jechoota tr dhaan eegalan yoo ta'e. T jedhee r'n yookaan itti fuftu ta'e seerota amma kana gubbaatti ilaalle the true t kan jedhan kana hin fayyadamu jechuudha. Mee fakkeenya lamaan takka fudhannee akkamitti akka pronounce goonu jechoota akkasii waliin haa ilaallu. Fakkeenyaaf jechoota kanneen akka try kan jedhu kan amma fakkeenyaaf t dhaan waan ka'uuf try jennee akka keenyaatti pronounce goonu. Akkamitti pronounce goona? Try jennee pronounce goona jechuudha. Oh, Jim Gordon, he's a friend actually. Try to be nice. Oh, Jim Gordon, he's a friend actually. Try to be nice. Oh, Jim Gordon, he's a friend actually. Try to be nice. Example inni lammaffaa trouble. Fakkeenyaaf trouble rakkoo trouble jennee pronounce goona. Gara chaatti pronounce goona. Kunis t dhaan eegala garuu r'n waan itti fufteef tr jechoota tr dhaan eegalan gara chaatti pronounce goona jechuudha. Try trouble. Mee jechi inni sadaffaa immoo train. Jechoota akkasii kana akkamitti pronounce goona? T kana gara chaatti pronounce goona jechuudha. Fakkeenyaaf jecha try jedhu kana cha goonee tr yoo itti daballe r y kana yoo itti daballe bakka t cha yoo buusne maal ta'a? Try. Meena waliin jedha try jennee pronounce goona jechuudha. Bakka trouble jedhu kanattis jechatiif cha buusne trouble jennee bakka ta cha yoo buusne trouble jennee pronounce goona jechuudha. T ishee dhugaan fayyadamnu kun exception yookaan hafteedha. Seerota gara oliitti ilaalle yookaan the true t jedhu kanneen hin fayyadamne jechoota tr dhaan eegalan.
akkasitti qabadhaa jechuudha. Train kan jedhu kanaafis bakka tii chaabuu isaati akka chaatti pronounce goona train meena waliin jedha train. Try, travel, train. Kun exceptionidha jechuudha. Jechoota TR-dhaan kaan gara chaatti goonee dubbisna jechuudha. Meeqa dhumaana waliin jedha try, travel, train. Jechoota adda addaatu jiru egaa hordoftoota keenya TR-dhaan kanneen eegalan kana booda akkamittiin pronounce goona try, travel, train otoo hin taane gara chaatti finnee try, travel, train. Try, travel, train. Jennee akkasitti pronounce gochuu qabna jechuudha. Exceptioniin inni lammaffaa fi baay'ee rare ta'e yeroo baay'ee kan happen hin goone garuu isin sirriitti beekuu qabdan maalidha? Forwards jechoota kanneen akka forwards. Jechoota afran takkatu jiru seera the truth kan jedhan kan hin fayyadamne garuu qubee taadhaan kan ka'an fakkeenyaaf jecha to jedhamtu kana. Jecha to jedhamtu kana faranjoonni akkuma keenya I want to go to school in jedhani isaan maal jedhu t gara daatti fudhachuu barbaadu. I want to go to market. I want to go to the market. Fakkeenyaaf I want to meena waliin jedha t jedhanii pronounce godhu. Kun jecha isa jalqabaati. Jechi inni jalqabaa immoo today meena waliin jedha today miti akka keenya today hin jennu taa ishee truutii yookaan ishee dhugaa waamnu t gara daatti waamu jechuudha. Today is my birthday. Today is my birthday. Today is my birthday. Gara diitti flap t kanneen jedhu ka seera lammaffaa keessatti barannu sanaatti xiqqoo harkisu waan ta'eef ishee kanas jechoota afran waan ta'eef ishee kana qabachuu qabdu. Inni sadaffaa tomorrow kan jedhudha. Tomorrow jenna nuti isaan garuu tomorrow. I wanna go to school tomorrow jedhanii t jedhanii pronounce godha jechuudha. Tomorrow jedhan akka keenya kana qabachuu qabdu. Jechi inni dhumaa the last word together kan jedhudha. Fakkeenyaaf I want to be together. Batman, we could be together. Batman, we could be together. Batman, we could be together. Meeqa dhumaa al takkana wajjin jedha today tomorrow together. Egaa hordoftoota keenya pronunciation keenya klaasii afraffaa kana keessatti the truth yookaan T ishee dhugaa T jennu akkamittiin sirriitti akka pronounce goonu waliin ilaalee jira. Exceptionoota lamas ni qabachuudha. So the truth kan fayyadamnu tiin yeroo qubee jalqabaa taate table, take, think, tall jenna. Lammaffaa immoo yoo qubeen STTS jedhamaniin jechi tokko yoo dhume best, test, cost, subjects jennee pronounce goona jechuudha. The truth. Exceptionii lama immoo ni qabaata akkuma amma ilaalle. Exceptionin nus maaludha? Inni jalqabaa maalidha? Forwards beginning with TR jechoota TR-dhaan eegalan. Fakkeenyaaf try, trouble, train warreen akkasii kan akkamitti pronounce goona jenne qubee chaadursuudhaan. Fakkeenyaaf try kan jedhuuf bakka taa chaabusne try. I'm trying my best. I'm going to be a better person. Yookaan I'm trying to be a better person. Trying to be. Chaadhaan eegalla jechuudha. Akka nama chaatti eegaluutti dubbisna malee. Try, train, travel jennee akka keenyatti dubbisuun qabnu. Kan ammoo irra deddeebitanii al lama sadii afaan keessan barsiisnaan jechoota adda addaa TR-dhaan kaan sirriitti try, travel, train jettanii pronounce gochuu ni dandeessu. Kanarra deddeebi'aa jechoota adda addaa TR-dhaan kaan fudhadhaatii afaan keessan barsiisaa jechuudha. I'm pretty much sure yeroo gabaabaa keessatti master ni gootu jedhata yaada. Inni dhumaa fi exceptioniin baay'ee rare ta'e garuu kan isin beekuu qabdan maalidha? Jechoota afran kana faranjoonni akka keenyaatti today,
tomorrow together jedhanii pronounce godhanii maal jedhu tii kana gara daatti agata akka fudhachuu barbaadu t I want to go to school. I want to go to school. Today is my birthday. Today is my birthday. Tomorrow is my birthday. Tomorrow gara daatti fudhatu jechuudha. Hunduma together. We want to be together. We want to be together jedhanii pronounce waan godhaniif jechoota afran kanas turuutii yeroo baay'ee waan hin fayyadamneef pronounce akkasitti pronounce gochuu qabdu jechuudha. Irra deddeebi'aa jechoota adda addaa fudhadhaatii the truth kana shaakalaa pronunciation keenya classii shanaffaa keessatti ammoo the flap t kan jedhu the flap t kan jedhuu fi fakkeenyaaf jechoota akka kanneen beautiful, silly, water, accountability, automatically kanneen jedhanii fi kan kana fakkaatan akkamitti t gara diitti fudhannee pronounce akka gochuu dandeenyu adda baafannee jechoota lama sadan tokkotti jiru isaan waliin ilaalachuudha. Hordoftoota channel keenya pronunciation classii afraffaa kana kanumaan goolabnaa gaaffii fi yaada qabdan kamuu komentii jalatti nu barreessuu hin dagatina. Namoonni video kana agartanii channel EFO Tube jedhu kana garuu subscribe goone yoo jiraattan please don't forget to subscribe because barnoota pronunciation speaking classii fi listening classii adda addaa channel kana irratti waan post isinii goonuuf jala buutanii hordofnaan ingiliffaa keessan jabeeffachuu ni dandeessu pronunciation keessanis akkasitti guddifachuu waan dandeessaniif don't forget to subscribe and lastly don't forget to practice afaan haguma isin practice gootanidha. Practice gootan taanaan immoo baruu hin dandeessanii so yeroo xiqqoo fudhadhaatii guyyaatti jechoota adda addaa akkasitti pronounce gochuu shaakalaa jechuudha. Aga pronunciation keenya shanaffaatti yeroo gaarii akka qabaataniin isiniif hawwaa. Take care and don't forget to practice. Broken and battered, open and shattered. Since you've been gone, I feel like nothing matters. Pull out my camera, I'm looking at you. I should've known I was lucky to have you. Too inconsistent, too much is missing. You told me that you were sick of the distance. You started bitching, I wouldn't listen. Now that you're gone, I just keep reminiscing. I'm rolling with models, I swear to the baddest. We start with hello, then end up on my mattress. But they only want me because of my status. My money and fame is the thing that attracts them. I know it, don't think I don't notice. But my only motive is my heart is broken. I don't think I'm coping with all these emotions. Just look how I wrote this.